nagada haala ho'aatiin haala bareedaatiin miidhagaa jira. Sagantaan akkuma agartan uffanni illee seenaa jira. Manni guddaan hayyoonni barreessaan artistoonni amma seenaa jirani. Kanaaf sagantaan haalaan miidhagaa jira. Jabaadhaa tokko taanu wal haa qopheessinu jedha agartan. Ahaya makamarte obbaroonu kennite. Jedhaa hundumtuu aangoodhaaf wal kabalu. Sirna gadaan buluu beeka waan rakkoo keessas taa'ee dhalootaaf milkii akeeka. Jaarsonni eebbaa keenyaas nu baatanii daawwattoonni keenya immoo isaan kabajamuudha waan ta'eef abilii keessan qofa nu kennaaf isaanii. Booda wal dhibeenya. Afaan tokko rabbi haa godhu. Afaan tokko jechuun namni afaan yoo dubbate garagara laala warra garagara laalu gara tokko rabbi haa deebisu. Nagaa nu haa godhu. Bahaadiyaan nagaa haa godhu. Bahaadiyaan nagaa haa godhu. Itoophiyaa nagaa haa godhu. Sabaaf sablamni Muhammad rabbi nagaa haa godhu. Kapala antee nurraa haa qabu. Mana hawaatii teenya rabbi nagaa haa godhu. Mooraa mana keenya rabbi nagaa haa godhu. Sa'a namaan nu haa bulchu. Oolee nu haa bulchu. Nagee nagaa horaa bula. Kitaaba sirna gadaa barreessaa Muhammad yookiin Murataa Kadiiriin isin gahee baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan akkuma beekamu kitaabni sirna gadaa kun yeroo itti uummanni Oromoo ciniinsuu keessa jirutti dhaloota nu dhaqqabsiisuu isaatiif kitaaba sirna gadaa barreessaa Muhammad yookiin Murataa Kadiiriin isin gahee baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuu barbaada. Kitaaba sirna gadaa jedhu kana yooma dubbisuu iyyuu baattan bittanii dhalootaaf akka mana keessan keessa keewwattanii akkasittiin akka daawwitiiksi keessatti akka dhaloonni duubaa dhufus keessatti akka of ilaalu bittanii mana kaawwachuun barbaachisaadha. Kanaaf baga nagaan dhuftan. Kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaa jaarsotii biyyaa akkasumas hawwatii siinqee qeerroo fi qarree hundi keessanuu warri sagantaa kana irratti hirmaattanii qooda fudhattan heddummina osoo hin ta'in guddina namaa akka barbaachisu. Baay'ina osoo hin ta'in guddina namaa akka barbaachisu. Guddinni namaa immoo baay'inaan inni nama dhaalamu. Kanaaf sagantaa kanarraa qooda fudhachuu keessanii galatoomaa galanni bilisummaas ni haa ta'u. Maka cara kita seperti itu tadi makan seperti wajib kabajan wajib ada lafti wajib wajib rumah wajib juga karena wajib apa wajib berarti karena wajib berarti wajib juga tapi beda sih lagi sekarang ada sih malah ada sih malah ada sih bola ada sih Kanaaf sirni gadaa gosoota bakka guddaa qaba. Kitaaba kanarra dhaabbattanii dhaloonni waa barreessuu akka dandeettaniif, waa gaafachuu akka dandeettaniif, gaafii qofa gaafii dhibba sadii asirratti barreessee jira. Gaafii deebii. Sirni gadaa amantaan itti gaafatamuu qaba. An abbaa gadaatti jedhu gaafatamuu qaba itti abbaa gadaa ta'e. Oromoon ammoo an abbaa gadaatti jedhu situ abbaa gadaatti jedhaan malee namni abbaa gadaa ta'u anatu abbaa gadaatiin jedhu. Kanaafuu kana hundaafuu kitaabni furmaata jedhanii yaada. Sirna gadaa kana namni tokko isaa dhufeetiin asirratti kennamaa fi jalqabatti ammoo abbootii gadaa hojjetii kana qopheessisan ammas uumeessa isaanii hangafooma isaanii deebifna kabaja guddaa isaan kana hojjetii kanatti. Siinqeen gaafa jilli gadaa tokko moo siinqeen illee abbootii gadaa faana socho'an waan ta'eef isaanii fi akkuma isaanii kan leellisannaaf. Gadadoo ni jiraatti. Tujuh dan lihat kita nak kopa yang tadi cerita ada sikit di balik jira, ambil kisah warna merah kata. Abang jika ada raja kawan ini, mula kasih dia tu, namun tak sudah terjadi cuma tadi tu orang tersebut. Chico, lafagaw
waan rafuun se'a rafee firrafne rafne jechuufis ciisa koorran jira makuma fanciisa maalarrafaa miti Eeyyam sagantaa amma daawwataa jirtan kun sirna qaxxamtiisa deebii dhabdee faayidaan isaa maali kan jedhu ammoo Oromoon aadaan duudhaa safuu mataa isaa eeggatu qaba waan ta'eef guutuu qaxxaman kan argamu abbaa sagantichaa akkasumas abbootii gadaa sagantaa irratti argamanidha. Kan nu argamsiisaa jiran ammoo dubartoota siinqee. Kitaabicha kana keessummoonni asitti dhufanii fudhatan kunniin ol qabuudhaan nutti mul'isu. Saamsamuu isaa jechuudha. Kitaabni sun saamsameeraami. Akkasumaami ayyee nuuf banuu jechuudha. Kanaaf ammoo innaa guddaa caale guddaatu innaate hankanaafan aadaa dubbii saana dhibee deebii saafan dhabee kanaaf feera fuudhiidha haa jiraatu. innaat guddaa erge guddaatu ergame hankanaafan dubbii saana dhibee deebii saafan dhabee kanaaf feera fuudhiidha naamuu abarsa wanta naaf hin hangalle kennaa jennee waamannee kennaa jennee arganne. Kanaafuu kennaa jennee gawaamne fudhaa jennee kabajamoo Obbo Muhammad Kadirii barreessaa kitaaba sirna gadaa waamne. Hamilee keessanii nu waamaa ni as. irra aanuu didee af jala eela walee utuma isaaf galuu maaliif keessaan galee Yeroo kamuu onnee Oromoo keessa jira. Ilmaan Oromoo onnee isaa